Ashama harka fuunee jaallatamtoonni fi kabajamtoonni YouTube chaanalii kana irratti argamtan yaada jirtu ani nama kooti galata waaqayyoo hunduma keessaniifuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis nagaa jirtu ani nagaa kooti bakkaa fi haala isin jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isin fayyadu akkasumas hundumti keessanuu nagaa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isiniin jecha akkasumas warroonni duraan maatii kootaata akkasumas na deeggaraawwan warri maatii koo hin taane maatii naaf ta'aayi anis akkasuma maatii siniifan ta'a nagaa jirtumte ni nagaa kootii hunduma keessaniifu akkasumas yaanni koo har'a fakkeenya jaalalli maal jedhu fakkeenya jaalalli maal jechuudha mataan koo taraa yoo ta'u ilaale ani mataa kootiin jaalalli maal kan jedhu gaaffii natti ta'a yeroo baay'ee maaliif gaaffii natti ta'a jaalalli maalidha maaliif nama qabaa fakkeenyaaf shamarri takka yommuu dhiira tokko jaalatte maaliif akkana taatiif maaliif itti boonji maaliif akkana taati jedhee yeroo baay'ee natti dhaga'ama garuu keessatti buutee yoo hubattee ilaalte jaalalli waa baay'ee qaba of keessaa. Maaliif jaalalli kan hiriyaa tokko jaalattee miti qofaa miti jaalalli kan maatii ofii kan obboleessa ofii kan obboleettii ofii kan haadha ofii kan abbaa ofiiti jaalalli kan amma fakkeenyaaf namoonni tokko jaalala kan hiriyaa qofa beeku fakkeenyaaf amma mucaa tokko yoo jaaladhe fakkeenyaaf isuma qofa jaaladhan jedha malee maatii kootan jaaladha obboleessa koo obboleettii kootan jaaladhe yeroo baay'ee hin dubbadhita maaliif jaalalli kan nama tokkoo qofaa miti kan haadhaa kan maatii kan firaa kan ollaati maaliif yoo jenne yeroo baay'ee yoo jaalala maatii ofiitti keessaa qabaatan fakkeenyaaf yeroo rakkattee rakkoo si baasuu danda'u yeroo beeloftee beela si baasuu danda'u yeroo dheebottee dheebuu si baasuu danda'u garuu yoo jaalalli maatirraa hin jiraanne yoo kabajaan ollaa ofiitirraa hin jiraanne namni tokkoyyuu kootu gorii kootu nyaadhu kootu dhugii kootu bakka kana deemna kootu bakka kana deemna namni takka namaan hin jedhu maaliif namoonni baay'ee fakkeenyaaf shamarri baay'ee maal godhu jaalala dhiiraa qofa filatu yeroo baay'ee warra ofiitirraa jaalala dhiiraa filatu maaliif jaalala dhiiraa qofa filatu inni gandanuuf alaa garuu dhihoo maaliif jaalala warra keenya osoo nulees osoo nu gorsees hammeenya fi fiigooti kan nu gorsan hammeenya fi fiigooti kan nu lolan garuu an akka gootitti hundaa qixa laaluun qaba jaalala hiriyaa kootitis jaalala maatii kootitis jaalala ollaa kootitis qixa laaluun qabadha maaliif fuunaan jettan yoo maatii kootirraa kabajaa qabaadhe maatiin kun na kabaja hiriyaan koo jaaladha sunis na kabajuu danda'a yoo immoo maatiin hiriyaa koo sun yoo inni naaf kabajne yookiin hiriyoonni isaa yookiin warri isaa maatiin isaa na kabajuu hin danda'a maaliif natu dura dhaqee isa qofa filadhe sila beeku maaliif isa qofas filachuu hin qaban hunda keenya maatii keenyas isas maatii isaatis ija tokko laaluu qabana akkasumas immoo yaada yoon kanan balleessis yoo jiraat yaada sun yoo qabaatan bakka kanatti dogoggortee jirtu naan jettan natti hima naaf sirreessa komantii jalatti naaf godha wantan balleesse naaf sirreessa sila ta'eefu har'aaf garuu gaafiin kootis kana naaf galatooma hundumti keessanuu siniin jechuun jaaladha.